Harka fuunee jirra jirtu hordoftoota YouTube masiyaa eebbisaa jalatti warroon argamtan nagaa waaqessaniif haa ta'u lafumaa feddoo jirtanitti egaa guyyaa har'aa tokko dhaamsa ariifachiisaa fi dhaamsa dhimma lubbuu irratti dubbachuuf han dhufe jechuudha. Hundi keessanuu viidiyoo kana sheer walii godhaati. Namoota yoo ofiifillee qarqaaruu dadhabde nama qarqaaruu danda'u biraan qaqqabsiisi jechuudha. Obboleettiin keenya kuni kumalee qalbeessaa beellamaa jedhamti dhalattu amboo yookiin feenet mucaa amboo jedhamuudhaan beekamti sooshaal miidiyaa kanarratti akkuma nama kamuu biyyoota garaagaraa deemtee nama hojjetachaa turte amma garuu obboleettiin keenya kun baay'ee dhukkubsatte dhibee kaansarii dhiigaatiin dararamaa jirti naqaqqabaa lubbuu koona baraarraa obbolooyyi akka hojjechaa jirti. Obboleettii keenya kanaaf haa birmannu sagalee haa taanu siniin jechuun barbaada. Fayyaan fayyaan dhabinaatiif waaqayyo fayyaa sin dhoogatini odoo amma warroonni sooshaal miidiyaa irratti feemasii ta'anii isaan tapha qaban jedhamanii kun riyaala damoos ofii fudhate kun immoo waan qabduun qabatanii leenca kennuudha kaatan jechuudha. Garuu obboleettiin keenya kun miskiina rakkattuudha obboloota keenya. Ani maa nama gurguruu warra feemas ta'e qarqaartanillee odoon ta'anitti obboleettii keenya kanallee warra miskiina kana haa birmannu jechuudha. Namoonni shamarran keenya biyya Arabaa yeroo baay'ee namoota rakkataa, namoota dhukkubsataa, namoota tapha qabanillee, namoota waa meeqa qabanillee kan daddafee qaqqabu eenyu ta'e beektu isaan kana jechuudha. Shamarran keenya biyya Arabaati. Garuu isaan gaafa dhukkubsatan garuu nama isaan yaadatu hin qaban jechuudha laala. Kanaafuu hin tuffatinaa loomiin shantamni nama shantamaa akkuma miidhagina jedhame yookiin bashannana jedhame nama shantamaa garuu nama tokkoof garuu ba'aadha beeka. Kanaafuu hundi keessanuu akkuma loomii shantamaa san obboleettii keenya kana mallanni isheen biyya armaa deemtee dhibee kaansarii dhiiga kanatti yaalamtu baay'ee tulfaataadha ishee dhawuki gara naannoo miliyoona 4 miliyoona 5 jechuudha. Waan xiqqaa miti. Obboleettiin keenya kun deemtee yaalamuudhaaf mallaqa guddaa ishii gaafatama. Birrii malee wanni ittiin socho'an hin jiru jechuudha. Waan hojjettattee fixxe haga ammaatti yaalamtee xumur fixxee jirti. Biyya Beeruutiin beektanii mallan ishii baay'ee xiqqaadha. Biyya Beeruutii dura turte achi Dubaay deemtee Dubaay dhukkubsattee galtee jechuudha. Kanaafuu obboleettii keenya kana bira haa dhaabbannu qarshii 50 qarshii 20 ijoollee keenya kan kaardii guuttannee yookiin waayifaa ji'a tokko ji'a lama ittiin guuttannee ittiin bashannannu san dhiisnee ji'a lama sala waayifaa malee teenye obboleettii keenya kana yoo qarqaarre waaqayyo irraa arganna. Kaardii Itoophiyaa dawwalu kaardii abbaa 20 guuttannu dhiisnee obboleettii keenya kana yoo kennineef waaqayyo irrallee arganna. Fayyaan dhabina hundi keessanuu jechuudha. Obboleettii keenya kana haa yaallu haa qarqaarru bira haa dhaabbannu siniin jedha. Kanaafuu kan akkaawuntii ishii inboxii jalatti yookiin description box jalatti siniifan maxxansa. Namoonni qarqaaruu barbaadan karaa akkaawuntii ishii kallattumaan kumalee qalbeessaa beellamaa jettanii kallattimaan argachuu dandeessan jechuudha. Akkaawuntiin ishii koomershaal baankii Itoophiyaa akka jedhuudhaani. Kanaafuu namoonni qarqaaruu barbaadan inbox jalatti akkaawuntii ishii siniifan kaa'a. Fayyaan dhabina bira haa dhaabbannu obboleettii keenya kan akkuma nu'iif akkuma anaaf si'aarra dubbannu kana nullee burwaan qunnamuun beeknu jechuudha. Shamarran biyya Arabaa dhaabbii meeqatu jira hojii meeqa sa'aatii meeqa raamma sa'aatii meeqa hojjenne dhiinni keenya hojjechuudha burra seeliin dhiiga adii humnoota dhibee garagaraa simachuudhaaf seeliin dhiiga adii nu keessaa dhume dadhabbinni qaama keenya irraa kan dhufe dhaabbachuurra maatii keenya obbolaa keenya haadha keenya fira keenya odoo hin jedhin nama ba'alaa nama dhukkubsate nama rakkate jedhu osoo hin jedhin namoota baay'ee qarqaaruudha dadhabna jechuudha hojii keenya irratti. Kanaafuu obboleettiin keenya kunillee akkuma nama kamiitu akkuma anaaf si'aarra hojjetachaa jirru kana borunillee waan nu qunnamuun beeknu yoo waaqayyo siniif laaffise waan qabdanirraa birri 20 30 10 illee shilingii illee maan taane waan qabdurraan ishiidhaachisitti malee itti seetu jechuudha mallaqa kana buusneef haga qabnu bira haa dhaabbannu obboleettii keenya. Kanaafuu viidiyoo kana sheer walii godhaati obboleettii keenya bira haa dhaabbannu haa qarqaarru haa fayyifannu siniin jedha. Fayyaan dhabina waaqayyo fayyaa sinii kenna sinirraan fudhatin obboleettii keenya illee akka nu fayyite galataaf dhuftee dirree kanatti akkanatti naafti ishii cabee lafeen ishii cabee namuma baate seeliin dhiiga adii keessa dhume amma fayya ciistee jirtu waan ta'eef kanaafuu daddafnee lubbuu obboleettii keenya kana haa oolfannu. Oduu naqaqqabaa osoo maaloo du'aan jiranaa birmadha jettee boossu hindu innu jala obboleettiin keenya gaafa san boonyee meediyaarra baanee wayyoo jechuurra
har'a waa kennuufi qabna jechuudha waan qabnurraa bira haa dhaabbannu obboleettota keenya fayyaan faaya fayyaa hin dhabina kanaafuu viidiyoo kana sheer walii godhaati obboleetti keenya bira haa dhaabbannu galatooma.